Tole kabajamtoota kot kanama iji keenya erguu korkoree eessa turteeti? Sunis kan deefi. Turaaniifati booddee wal ilaalla yeroo inni kun tole sammuu keessa hojjetaa garuu booddee biyyi nyaadhii tole jaallatamtoota saboota biyya keenyaa hundumaaf kottu maalirraan dubbisaa mucaan kun maal na gochuuf deema ati waraqatan irraa kottu seeni kasbiis ati seereera si ati aariyaan teettaa ati hojii barbaaddu akkasumas malaa godhutti jaallatamtoota kabajamtoota uummattoota biyya keenyaa hundumaaf yeroo ulfaataa kana keessa teenyee biyya kana geggeessuun dirqamni isaa harka keenya keessa bu'ee jira. Haala rakkisaa kana keessatti harka koo keessatti kuftanii anis isin fudhadhee kufuudhaaf gatantaruuttan jira. Nan gadda. Biyyi kun seenaa ishee keessatti rakkoo gurguddaa dabarsitee jirti. Rakkoon gosa ammaa garuu nu mudatee hin jiru. Waggaa 120 dura biyyi keenya xaaliyaaniidhaan weeraramtee bilisummaan ishee yeroo itti sarbametti abboonni keenya manaa gadi yaa'anii harka wal qabatanii dirreetti gadi ba'anii diina injifatanii ofirra deebisuu danda'anii jiru. Harri akka kaleessaa miti. Har'a akka kaleessaatti gadi baanee harka wal qabannee diina keenya injifachuu hin dandeenyu. Warri kaleessa gadi ba'ee jagna jedhamaa ture har'a yoo gadi bu'e balaa nutti fiduu ta'a. Inni kaleessa baqatee manatti gale har'a odoo jiraate jagna keenya. Inni bara aduwaa baqachaa ba'e har'a siidaa dhaabuu fiitu nurra jiraata. Seenaa biraasaa ilaallu waggaa 4-5 dura qeerroon hacuucamuun natti ulfaate jedhee dirreetti gadi ba'e. Harka isaa wal qaxxaamursee diina dura dhaabbate. Har'a garuu miilla keenya wal qaxxaamursinee mana keessa gadi taa'uun nurra jiraata. Qeerroon waggaa 5 dura karaa cufeera. Har'a garuu balbala isaa cufatee mana keessa taa'utu irra jira. Qeerroon waggaa 5 dura laphee isaa dhiibee taankiitti fiigeera. Har'a waan jennu garuu qeerroon laphee isaa dhiibee gara golaatti fiiguu qaba. Kun sodaataa ta'uudhaa? Abadan. Abadan diinni amma nu quunname kun isatti fiignee injifannu miti. Bishaan naa fidee haasaan kun cima fakkaata. Bishaan fidee naa dhuga. Biyyoo dhugii. Nagabalee ska. Namtu. Kana kali. Achi deebisi. Nyaanta badhu jedhu maal goota. Har'a yoo gadi baan diinni nu jilbeenfachiisa. Yoo gadi baan diinni nurra deema. Inni yeroo sana mo'anneef inni amma falmiitti jiru garaa gadi. Yeroo sana kan manaa gadi ba'ee falme farda isaa gadi yaasee maatii guutuudhaan deemee kan wareegame jagna goota. Har'a garuu isa mana isaatti galee karaa alaa ofii isaatti qollofee taa'utu jagna goota. Inni fqisiisaa jira.
Sooftii naaf fide. Sooftii naaf fide. Sammuu haalii qabda sira. Har'a qofa hojjetu maal godhu? Achi maal fuutu? Achi deesnee gooti. Mucaa magaalaa dhabaa biyyoo nyaaddu fi achi tolee. Ari'amtee itti hojii irraati. Har'a mana keenya keessa teenyee balaa nutti aggaamame kana jalaa darbuu dandeenya. Filannoon nuyi qabnu lamadha. Tokko mana keessa teenyee maatii keenya wajjin yeroo dabarsinee du'a kana jalaa miliquudha. Lama mana keessa teenyee maatii keenya wajjin yeroo dabarsinee du'a kana jalaa miliquudha. Filannoo biraan hin jiru. Waggaa 4 dura yeroo qeerroon Oromoo qabsoodhaaf murteessee bakkeetti ba'e harka wal qaxxaamursee diina jilbeenfachiisuu danda'ee jira. Har'a hoo qeerroon keenya miila wal qaxxaamursinee mana keessa gadi taa'uu danda'utu nurra jiraata. Kalees qoma dhiibnee taankiitti fiignee jirra. Har'a qoma dhiibnee gola harmee keenyaatti fiiguu danda'u nurra jiraata. Har'a kan lubbuun isaa baraaramu isa dabees isa sodaatudha. Hin ta'u jettanii bakkeetti gadi fiiddu taanaan tokko keessan kadhannee gara manaattis hin deebisne. Rakkoo ulfaataa biyya keenya irratti dhufe tilmaama keessa galchuudhaan mootummaan ani hoogganaa jiru ikonoomii irratti gaagaamni guddaan akka hin geenyeef tokko lammiilee keenyaaf mana isaaniitti nyaata qamadii daakuu 12 zayitii liitira 7 sukkaara kiiloo 4 akkasumas barbaree kiiloo 3 tokko keessaniidhaaf dhiyeessuudhaaf inuma hawwina garuu humni keenya hin danda'u. Hubadhaa yaa sabaa. Tokkoon keenya gorsa ogeessota fayyaa qofaa dhageenya. Harka keenya deddeebinee adiqannu, miila keenyas adiqannu, dhagna keenyas adiqannu, uffata keenyas miiccannu qulqullaa'aa yaa sabaa. Haa qulqulloofnu. Fooniinis sakaaniinis rakkina dinagdee irra gahaa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan ministeera dhimma dinagdee wajjin eda haasaa godheen ture. Haaluma kanaan warri mana kiraa keessa teessan ji'oota 5 dhufaniif mana kiraa akkas hin kaffalleef hawwii keenya ture. Hin dandeenye. Warruma isinii kireessutu gaafattanii gaarii. Mootummaan mataansaa akka mootummaatti mana kiraa keessa jira. Yeroon filannoo geennaan hin baanaaf hin teenyaa keenya isa beeka. Amma humna keenyaa numa yaada. Akka mootummaatti mataan nu naanneera. Ministeeroti keenya mataan naanneera. Anamma ministeera ittisaa fi ministeera fayyaa adda baasuu dadhabeera. Hundumtuu maaskii godhatee deema waan ta'eef. An mataan koon hojjechaa hin jiru. Waaqa isa gubbanaas gaggeessaa jira isiniin. Eengadda walgahii dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti pirezidaantii Tarkii wajjin yeroo buna dhugnuutu haasa'u maqaa biyya koon dha'a jedheen maqaa biyya biraa waame. Hamma kana guyyaa falkanni wal keessa nu jalaa badeera yaa sabaa. Please manatti ol gallee hateen bulbulin jedhina moo akka mootummoota darbaniinus dhukaasnee manatti isin gashuu qabne. Innillee manatti isin hin gashuu sallee humni keessan illee isaan oli. Kanaafiyyuu wantoota eeyyamaman qofa akka hojjettan kabajaan isin gaafannaa.
yeroo mana teessan intarneetiin bilbil bishaan tola. Dhiifama mataan naanneera isiniin jedheera tola utuu ta'e nutti tola. Garuu isa Itiyoo Telekoomii wajjin haasa'uu dandeessu. Kanaaf mana keessa yeroo teessan yoo waan gootan dhabdan na hamachuu dandeessu. Akka nama biyya kana geggeessutti anaaf jaalleewwan koo hamachuu dandeessu. Isin eeyyamneerra isa kana. Kanaaf iyyuu namni tokko mana keessaa akka hin baane konkolaataan ittiin deemtan geejjibni magaalaa keessa magaalaa gara magaalaatti bilisa. Tokkoon kee garuu mana akka gadi hin baane. Kun ajaja mootummaati. Yeroon ulfaataa kun darbee akka sabaatti gadi baanee hiriira isa suusiinsaa isin qabe sana yeroo itti nuufis warra kaaniifis baatanii isinirraa galu dhiyoodha. Wantoota ogeessonni fayyaa dabarsan keessaatii tarkaanfii lama walirraa fagaachuu, harka keenya deddeebinee dhiqachuu, amma dhiqadheen isinitti agarsiisa. Harka keenyaan funyaan keenya tuquu dhiisuu, ija keenya tuquu dhiisuu, afaan keenya tuquu dhiisuudha. Walumaa gala fuula keenya kanaa tuquu yoo dhiisne gaarii. Bakki bishaanicha fiduu dhiqadheen isinitti agarsiisna. Bishaan fidiin jedhe maal yaada kun as dhaabatee bishaan fidiin dhiqadhee itti agarsiisa. Nan badee haadha goote maal mucaan gaafa na ilaaltu taankirii bishaanii sitti fakkaadhaa? Ayyee diimokiraasii saba biratti naqaan isinii kanaan dhugaa maaliin godhame? Kana as na ilaalu kana deebisiiti bishaan harkaa fide bishaan harkaa fide kana deebisiiti. Maal jedhu mucaan maal fide lafatti inni kadhamoo itti nuun godhu dirree qonnaa keessa miidiyaa dura jirra maal mucaan harruma na. Tole sabni keenya hundumtuu mana isaa keessa taa'ee akkamitti akka harka dhiqannu kana wal duukaa yoo goone gaarii natti fakkaata. Saamunaan eessa? Saamunaan eessa? Egaa saba keenya hamma kanatti tajaajillaa. Baran biyya kana bulchutti hunda keessaniif utuu dhufee buuse baay'ee natti tola. Maaloo saamunaa beeku? Tole gaafa saamunaa ittiin harka keessan dhiqattan jiraachuu qaba. Dursa bishaaniin harka keessan dhiqattu. Itti buusi bishaan mootummaati. Gadi jedhama gadi. Maali ol deebi'i xinnoo ishee jiru. Kottu maal akka godhatti naannoo. Harka keessan erga jalqaba bishaaniin dhiqattanii waan isin barbaachisu saamunaaf bishaan dabalatee nama sammuu isaa hojjetu tokko isin barbaachisa. Saamunaa godhanna. Erga godhanne booddee harka keenya kara keessaa achi booddee akkasittiin ilaalaa jirtee akkasittiin maal bishaan kottan si kadhadhaare itti wanjala dhaabadhe wayyuure. Tole sana booddee egaa harka illee dhiqanna sammuus akkasii akkamitti akka dhiqnu hin beeknu. Harka keenya sana booddee ol kaasneetu qoorfannaa. Daqiiqaa muraasa booddee harki keenya erga qoree booddee gara hojii keenyaatti deemuu dandeenya. Baay'ee galatoomaa. Gara dhumaattis ayyaana kanaan wal qabatee nyaata dhugaatii garaagaraa eeggannaa guddaadhaan akka gootan akka mootummaatti
dhaamsa isinii dabarsuu barbaada. Yeroon kun darbee yeroo itti walii wajjin injifannoo cululuqaa irra deebi'aa cululuqaa maal ni ilaalta daalachaa injifannoo cululuqaa yeroo itti galmeessinee gadi baanee gammachuu keenya ibsan fagoo miti. Waaqayyo biyya keenyaaf saba keenyaaf ijoollee ishee haa eebbisu. Galatooma.